Ashama akkam jirtan kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan miidiyaa Hiliif kanneen biyya alaa biyya keessa jirtan hundumti keessanuu bakkuma jirtanitti akkuma jirtanitti nagaan keenya kan jaalaa onirraa maddee gaara je'ee laga bahee isin bira haadha qabu isin jechatin guyyaa har'aa sagantaa addaa qophii addaa qabannee isin biraan gahuudhaaf qophii keenya xumurreetiin jirra. Guyyaa har'aa paartii Dimokiraataa Uummata magaalaa Finfinnee kan ta'an yookaan pirezidaantii Maammee jechuudha yeroo dheeraa kan social media gubbatti kan beennu guyyaa har'aa ittaanaa fi dura ta'anis cinaakotti argamanii isaa wajjiin marii gabaabaa taasifna nu wajjiin turtii gaarii isin jechaatiin egaan pirezidaantii baga nagaadhaan yaamicha keenya awwaattanii karaa istuudiyoo keenyaatti dhuftan isin jechuun barbaada. Ayyee galatoomaa isinis namoota hedduu namoota waamaman namoota gaaffii gaafatamuu qaban namoota nu caalechuudhaan beekumsa daran qaban osoo jiranu nuuf yeroo kennitanii akka karaa keessanii karaa miidiyaa keessanii jechuudhaan sagaleen keenya akka uummata bira ga'uuf waan gootaniif galatoomaa. Isinis baga nagaan dhuftan isin jenna. Baga nagaan nu eedan yaamicha keenya akkasumas paartii keenya kabajanii gaamuu keessaniif hedduu isin galateeffannaa. Baga nagaan nu eedan. Mee dura dursuudhaan pirezidaantii wal haa barannu jenna yeroo baay'ee kan ittiin si beeku sooshaal miidiyaa gubbatti illee pirezidaantii Maammeedha. Kanaafuu maqaan biraallee jiraachuu bahuutti musammaa kadhalootaas ta'e pirezidaantiin kun tarii ammoo kaayyoo kan keetuu mala. Mee wal haa barannu pirezidaantii. Hayyee namoonni sooshaal miidiyaa akkuma ittiin na beekanu duraan awwala pirezidaantii Maammee ture sana booda hangoo dabalatee ani hojiidhaan abbaa imaanaa Finfinnee pirezidaantii Maammee ta'e hadda immoo hoggana paartii Dimokiraasiiwaa uummata Finfinnee sadii ta'e jechuudha. Kanaafuu pirezidaantii Maammee jettee na waamuun rakkoon qabu jechuudha. Pirezidaantii Maammee jenna isinis mee wal haa barannu fuulli keessan inni nuuf haarawaa ana qofaaf ta'e nama hundaaf ta'e hin beekani. Pirezidaantiin eenyu akka nu dabalee hin beeknu. Tarii fuulli koo namoota gariif yoo ta'e malee namoota kaaniif haaraa ta'uu dhiisuu danda'a. Ani Tiyaanaa pirezidaantii paartii uummata Dimokiraataa magaalaa Finfinnee ta'eeti kan hojjedhu. Maqaan kuusaa immoo Kaabaa Margaan jedhama. Yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa irratti akkuma waliin beeknu falmii guddaa wajjin haasamaatiin kan ture. Mee pirezidaantiin eessa dhalatan eessa guddatan waan jedhu gabaabinaan mee achirraa jalqabna waan ta'eef. Okay, galatoomii ani kutaan itti dhaladhee kutaadhuma Oromiyaa biyya badhaatoo biyya sabaaf sablammii hammattee jiraattu keessatti dhaladhee yeroo danuun ganda kutaa himachuu fedhus hin jaaladhus kanaafuu Oromiyaan guutuun biyya kootii Oromiyaadhuma keessatti dhaladheen guddadhe. Bareedaadha. Akhi dhawaatu fanii mammaaka waa himan jirtu Oromoon gaafa ammaaktu wantan si gaafadhee fi dhugaadha yeroo ammaa kun dhibee guddaa ta'e jira gandummaadhaan wal duukaa deemuun waa hedduu rakkoo guddaan nurra gahaa jira qabsoo Oromoo keessatti gufuu baay'ee ta'u jira yeroo baay'ee yeroo tokko tokko Maammeen silteedha jedhaniitiin haasa'ani waan saniifin si gaafadhe tarii dhibeen akkasillee yoo keessa jiraate keessa haa bahuti yoo siltees miti waa qaama biraas yoo taate nuuf namni gaariin yookaan uummataaf namni gaariin rakkoon qabu jeetiin amanaa akka kiyyattani. Hayyee gaaffii kana yeroo hedduu namoonni deddeebisanii gaafatu hadhagaa uummataafan ifa godha. Dhugaa jirtu Maammeen Oromoodhuma silteedha. Dhugumatti sabni isaa Oromoodhaa isa jedhu hadha uummanni Oromoo guutuun isa beekuu qaba. Maal sitti fakkaate Obbo Haydar? Siltee jechuun sabuma Itoophiyaa keessatti sabaaf sablammii Itoophiyaa keessatti qalqaman keessaa tokko saba silteedha. Sabuma akkuma Oromoo akkuma Tigree akkuma Amaaraa jechuudha. Siyaasni Oromoo dhibbaan dhibbatti mana rukuteera jedhamee kan yaadamu sabaaf sablammiin ayidooloojii Oromoo siyaasa Oromoo yoo fudhatan Oromoo gargaaruu miti akka kiyyaatti Oromoo waliin dalaguu waa'ee Oromoo dubbachuu Oromoo ceesisuu ajandaa Oromoo fudhatanii jechuudhaan hojjechuu qofa miti kun waan guddaadha. Waanuma Oromoo amma fakkeenyaaf siyaasa Oromoo kan Oromoon nun bulchuudhaaf iyyee hadha kan jarree sameen kun jechuudha uummata keenya irratti akkas ka'anu inaafanii waan adda godhan kun maa inni waan Oromoon biyya bulchaa jiruuf ganaa yoo jarri biyya bulchanii nu miidhuu danda'u yookaan waan tokko nu godhu jedhanii uummata kana hubachuu dhabuudhaan miti siyaasni Oromoo galma ga'eera kan hin jedhu indoo maal tokko maal hin jedhaa
maa osoma rabbiin jechuudhaan Oromoon gochuu dhiisee saba biraan godhee garuu siyaasni Oromoo adeemsa Oromoo ilaalchi Oromoo kun akka ammanaaf galee kanatti naa galee an saba biraa ta'ee gargaaraa Oromoo son ta'e waan guddaadha garuu an Oromoodha Oromoo ta'een dhaladhe Oromoodhaaf an jiraadha hanga lubbuun koo baatutti Oromoodhaa miidhamu Oromoodhaa rakkatu taa'ee hin laalu an Oromoo qulqulluudha garuu ammas namoonni jechuudhaan Oromummaa namarraa fudhatanii Obbo Jawaariin Hargobbaadha Daawud Ibsaa Fireew Maashogidee Tigreedha Pireezidaantii Maammee Silxeedha Hindoom Durraan Amaara jedhu sana booda kuulloodhanii ammas gara Silxeetti dhufan waan ajaa'iba innaa waan ajaa'ibu kanaafuu yoo sabaaf sablammiin yookaan sabni biraa ragaa Oromoodhaaf ba'eera yoo ta'e ragaa ta'eera yoo ta'e siyaasni Oromoo mana rukuteera jechuudha kanaafuu inda'um Oromoon jechuudhaan akka Oromummaatti Oromoo ta'ee saba nu cunqursan saba nu miidhaa jiran jechuudhaan maaliif akkas gootu maaliif akkana gootu jedhee irraa dhorguurra sabni biraa nu gargaaree diina nurraa dhorguun kun dhibbatti siyaasni keenya hojjeteera jechuudha kana inni nuuf feenu kun silaa kabaja kun silaa jechuudhaan waan guddaadha siyaasni keenya sirriitti hojjeteera jennee ittiin boonna malee ofirraa ignoor hin goonu Oromoon immoo kana hin qabu anis akka Oromoo tokkotti Oromoodha an Silxee miti. Akka aadaa safuu uummata Oromoo keessatti nam tokko an Oromoodha jedhee didee saba biraallee osoo ta'e an Oromoodha jedhee didee osoo Oromummaa isaa himatee Oromummaa isaa labsatee Oromummaadhaaf jiraatee aadaaf safuu uummata Oromoo eegee Oromoo wajjin jiraatee rakkoo qabanatti namatti hin fakkaatu namni sun Oromoodha jedhamee beekama akka aadaa Oromootti jechuudha. Dhugaadha. Kanaaf ammoo dhugaadha kun immoo maal waan tokko amma fakkeenyaaf wanti islaamummaa caalu jira. Jiru. Namni islaamummaa hin qabne tokko dhufee shahaadaa qabatee islaama taa'amti. Ilaaliga. Maa Oromummaanis ikkoo waan haala guddifachaatiin haala intiniitiin waan kennamu moggaafachaatiin. Kanaafuu osoo nadha Oromoon taane hadhan gabba'ee Oromoodhaan gosa naa kennaa jedhee gosa lallabadhee gosa fedherraa lallabadhee jiraachuu nan danda'a. Kanaaf yaal tokko hundoomoo wanti duulli natti ka'ee pireezidaantii Maammeen Arsii ta'ee intinii ta'ee akkas ta'e waan biraa ajandaa wanta fudhee dhufe waa biraati wanti jarri odeessan waa biraati. Arsummaan waan ittiin boonanu malee waan ittiin qaanfatanu miti. Oromummaan kamiyyuu kutaan kamiyyuu garuu akkati waa biraa keessa galtee waa biraa yaaddu keessattuu namoonni sooshaal miidiyaa si xoxoqoo barbaadu. An Oromoodha hin jedhe ulaagaan Oromummaa wanti guutuu wayii yoo jiraate ulaagaa sana nan guutaan. Yoo dhiiga moochuudhaan intini DNA koo fudhataniis immoo Oromummaadha kun Oromoo miti yoo jedhames kana I am ready yoo saatii barbaade jechuudhaan qophiidha. Garuu an Oromoodha hin jedhe Oromoodha. An hadhas Oromoodha. Boris Oromoodha. Kanaafuu yoon immoo Oromoon taane akkan silesiin jedhe Islaamummaan caalu. Islaamummaa namni biraa yeroo dhufe intini jedhu kun akkasii ofirraa ignoor hin godhu. Siigalee Islaamummaan fudhataa shahaadaa qabatee Islaama ta'a jechuudha. Kanaafuu inni sun inni diiniyyuu jira. Maalaan Oromoodha yoon jedhe maal rakkoo qaba? Yoon jedhee miti Oromoodha. Silaatuun Oromoon taanee Oromoon godhadhaa jedheen Oromoo kadhee maal rakkoo qaba Oromoon na dida jedhee yaadu. Haasaa yookaan afaan Silxee haasoo beektaa? Mucaa wanti kun Galatoom ammas waan bareedduu na gaafatte Muhammad Kadar Tagodii jennaan mucaan tokko jira Kaayiroo namoonni sooshaal miidiyaan beekanii mucaan sun awwala yeroo miidiyaarra dhufu waa'ee alaabaa Minilik kana qabatee Itoophiyummaa kana leellisa. Achumaan Abdii Muktaar kan jedhamu jira. Abdii Muktaar maal jedhee Maammee mucaan kun Itoophiyaadha Kaayiroo jira. Biyya kana irratti akka sooshaal miidiyaa irrattis kan hoogganus kan waa hundayyuu kontrol godhisi meegaa fudhannaan keessaan barreessee fi miseenjeriin gaafa galu nunaa barreesseera lakkoofsa koon ergee fi hin dhufe waliin haasofnee waa'ee Oromoon itti hime Oromoo jechuun akkasi ati sabni kee maal Silxeedha kanaafuu ilaaligaa mee Silxeen kutaa Oromiyaa keessa kutaa jarriin jiraatiin jiru takkaa waa ta'anii waa miidhamanii waa ta'anii beeku hin beekanu wanta amma leelliseen amma waa'ee jarri Amaarri yookaan immoo ilmaan Minilik leellisan kan alaabaa kana qabattee leellisuun waan alaabaan kun Musliima godhe waan alaabaan kun Oromoo godhe garuu beektaa mee natti medee teessiseen itti mee gaafa sana akka nama shahaadaa qabatu Oromoo ta'e mucaan sana booda fideen sooshaal miidiyaa irratti silumaan na beekanii fideen mucaan kun saba Silxeedha Oromoo akkas jabeessaa nama akkasatti fayyadamuus ta'ee itti gargaaramuun nuuf faayidaa malee miidhaan qabu hadha sabboonaa cimaadha mucaan sooshaal miidiyaa irratti jechuudha mucaan sun Silxeeffana barsiisa. Maal jedhee akkas jechuun danuu tun taane maqaan kee eenyunni akkas akkasii minaan jedha yeroo tokko lama sadii gabba'eetan Silxeeffaan inni dudduuba koo taa'ee kaameraadhaan mul'atu akkas jedhinaan jedha barreeffamaan fa'i yeroo harkaa badu akkas jedhinaan jedha nan dubbadha. Argeen ture. Of course
Sana malee silxee ta'e miti. Afaan hunda yuutuun beekamoo sila waan guddaadha. Waan guddaadha. Afaan beekuun kabaja malee xinneenya miti. Galatoomi gara isaan mukaanii gara isaatti dabarsaa. Mee kaayuun keessan guddaan paartii kana ijaaruu yookaan waqtii dabaluu irraa akkamitti amanteetiin fudhattee waan kanatti seenuu dandeesse? Tolee, kuni gaafii gaariidha. Kaayyoo abbaa imaanaa Finfinnee yookaan immoo paartii dimokiraatawaa uummata Finfinnee kanatti haala itti seenuu danda'e. Hojiin isaanii guddaan dhimma hojii Oromummaa irratti waan hojjetuuf qofa. Kaayyoo biraa qabaateetii miti. Kana yeroo isin jedhu maalinni Maammeen amma caalaatti ni beektan sooshaal miidiyaa gubbaarratti dhimma Oromoodhaaf nama qophaa isaa ganamaaf galgala iyyaa oolu nama qophaa isaa sagalee qabatee lallabaa oolu. Kanaaf daareetti mucaa kana nan hordofu. Kallattiidhaanis alkallattiidhaanis mucaa kana nan hordofu. YouTube online illee waliin kominikeet kun hin beeknu garuu nan hordofu caalatti. Ijaa kanaatiif akkuma inni biyya alaarraa dhufetti yeroo tokko rakkoo wayii irra geesse aggaammiin lubbuu balleessaa kan immoo akka inni ajjeechaa mucaa kana irratti gaggeeffamuudhaaf yaadii kakaasaa ture diinni magaalaa kana keessatti. Diina dhugaa jennu maalinni abbaan magaalaa kana abbaan magaalaa muummittii Finfinnee jedhamtu kana eenyu akka ta'e Oromoodhaaf gaaffii miti. Garuu immoo fuula isaa jijjiiranii feesii isaa jijjiiranii native societies as keessa jiraachaa ture sana balleessuudhaaf yaaliin godhamaa ture. Akka nama tokkottani seenaatti dubbisee argeera. Sirriitti immoo waa'ee lammummaa magaalaa kanaattis lammummaa muummittii magaalaa Finfinnee kanas bareecheetiin beekachuudha. Mucaan kun dhimma kana irratti hojjeta gaafa biyya alaati. Amma erga biyya keessatti deebi'ee kophaa isaati kan inni yeroo hunda socho'u amma chaalenjii kan inni godhachuudha dhimma siyaasa magaalaa Finfinnee kana irratti. Abbaa imaanaa jedhee gaafa inni lafaa ka'u namni cinaatti bookkisaa ture cinaatti yuusaa ture ni jira. Gaafa Maammeen dhimma kana irratti as bahu garuu namni sun eessa akka buuteen isaa dhabamee jira jechuudha. Maaliif nama sobaan soso waan ta'eef qaamni biraa sun isinillee ni beektan kaasuun agas mara homaa miti. Kanaadhaaf Maammee wajjin walitti dhufne nan gaafadhe. Maalinni dantaa addaa manni Oromoo magaalaa Finfinnee irraa argatu ni jira. Akkamitti yeroo hunda abbaa imaanaa Finfinnee jettee hojjechuu dandeesse hayyoon kenni guddaan maal jedhee gaafan gaafadhu. Dantaa addaa Oromoon magaalaa kanarraa barbaadu tokko illee hin jiru jedhe. Maaliif jennaan biyyi kun yookaan lafti kun qe'een kun jalqabarraa kaasee kan Oromoo waan ta'eef garuu immoo Oromoon asirra ture seeraan ala buqqa'ee asirraa godaanee fuula isaa jijjiirratee lammummaa isaa lammii biraatti seenee hanga of wallaalu takka itti ga'ee waan jiruuf dhimma addaa uummanni kun as keessaa barbaadu hin qabu. Uummata duraan ture sana of beeksisuu hojiin qonni guddaan isa jedhu karoora akkasii kana qabaateeti kan inni ana wajjin wal baruu dandeenye. Lammaffaa irratti immoo mucaa kana irratti aggaammii ajjeechaa irratti gaggeeffamee ture. Kan abbaa jennu maalinni abbaa imaanaa Finfinnee Addis Ababa Baldaraas ምናምን warri jedhamu tokko ni jira. Jarri kun mucaa kana akkuma inni biyya alaa dhufeen aggaammii ajjeechaa irratti yaalii godhan. Yeroo sana akka tasaa ta'e Maammee wajjin wal argan odeeffannoo kana yeroon miidiyaa gubbaa irratti dhaga'uun mucaa kanatti birmachuudhaaf dhaqee erga guyyaa sana baay'ee walitti dhiyaanne guyyaa halkan sanarraa kaasee hanga ammaatitti addaan ba'anii hin beeknu. Hojmaata isaas kaayyoon deemuufis anaaf dhufa waan ta'eef wajjin hojjechuudhaaf fedhii guddaa qabaadheetiin hanga ammaa wajjin jira jechuudha. Kaayyoon keenya inni guddaan maalinni akka mana gaafatteetti uummata Oromoo magaalaa kana keessa dhokatee jiru of barsiisuudha. Amma Native Americans jedhamu ni jiruuti Ameerikaa keessa. Ameerikaan amma sabaaf sablammoota addunyaa kana jiran hunda walitti hammatteeti kan isheen qabattee deemaa jirtu. Mirga Native Americaaniin Ameerikaa keessatti qabuu fi mirga namoonni viizaa qabatanii biyya sana keessatti jiraatan garaagarummaa tokko qabu. Ameerikaa erga seentee Ameerikaa ma jedhamtaatis. Erga lammummaan Ameerikaadhaa sii kennama jechuudha. Lammummaan karaa lamaan kennama. Akkuma Maammeen jalqaba kaasee dhiigaan ni kennama yookaan abbaa biyya sanaa taateeti kan lafa argattu. Lammaffaa immoo seera qabeessa ifa waraqaatiin dura seera qabeessummaadhaan argatu. Nuti amma magaalaa kana keessatti lammummaa seera qabeessaanii miti kan argachuu dandeenya. Dhiigaan qabna, lafeedhaan qabna. Sigaleera. Maalummaadhaan qabna. Isa kanaaf immoo dirqamaan Wallagga Lixaarraa dhufuun qabu magaalaa kana irratti hojjechuudha. Yookaan immoo as gamana Walloo Kamisee irraa dhufuun qabu. Lafa abbaa kooti qe'ee abbaa keenyaati. Namoota as jiranii of wallaalan
qe'ee kanarraa fagaatanii jiran kana yaadachiisuun immoo gahee dargaggeessa amma jiruu fi gahee hayyoota ogeeyyota amma jiraniiti. Maammeen nama addaati anaaf. Kanarratti isin malee namni isin duubaan jiru yookaan haadhaamni isin ijaa kanaatiif mucaa kana cinaa dhaabbachuu dandeetiin amma inni akka dursaatti akka ittaanaatiitti kan inni waliin soso'aa jiru. Mee Galatoom gara pirezidaantii Maammeetti deebi'a. Mee haalli bultii kan keetii yookaan jiraattee haadha manaa akkasuma akkuma namni kamullee jiraachuudhaaf namni tokko waa mana seeffisiisaa haadha manaa waan tokko sirreeffatee achi booda waan ofii waan ollaas waan naannoos waan biyyaas itti ce'anatti fakkaata akka hubannaa kiyyaatti. Kanaaf ammoo ati jiruuf jireenya kan kennee akkam? Galatoomii gaafii takkan gaafatamee hin beekne gaafattee gaafii kan akka itti ibsu yoon wallaalees al tokko qabsoo Oromoo keessatti yeroo galtu keessattuu qabsaa'ota Oromoo hundayyuu ilaale. Jaalladhee Gammadaa, Jaarraa Abbaa Gadaa, Baaroo Tumsaa, Jeneraal Taaddee, Koloneel Aliyyii mee ilaali qabsaa'ota Oromoo dhimmoota Oromoo kanaaf jiraatan hedduun isaanii bultii isaaniitiif kan ilmoo qabanis jiru kan hin qabaanes jiru. Yoo qabaatan yoo dalate tokko kan lama. Anis yeroon qabsoo kana keessa galu takka waa'ee bultii kootii yaadadhee beeku hundummaa mana yaadachiifte. An bultiin qabu. Duraan yeroon biyya Kaayiroo, Egypt, Masrii jiru Madaam Tamree hin beekanii namoonni sooshaal miidiyaa ishee waliin akka carraa rabbii walitti dhufee nama gaariidha hedduu jechuudhaan hedduu kabaja nama guddaa qabdu carraa kanaan galateeffachuun barbaada Madaam Tamree sa'aatii sana waliin jiraataa turre minaaniif bishaanii yeroo xiqqoo waliin jiraanne addaan baanee isheenis amma jireenya mataa isii jiraataa jirti. Angaruu yeroo ammaa kana takkaa yaadadhee waa'ee bultii kootii waa'ee maalii waa'ee akkana yaadadhee hin beeku maaliif amma waan kana yeroo na gaafattu akka immediately akka na gaafattee wanti dhufee qabsaa'ota Oromoodha. Jiran jiraannes jiran us ilaalame keessattuu jira sabboonummaa qaban hedduun qaban yoo qabaatan tokko kan lama. Anis immoo ammallee bultiin horanne inshaallah daqiiqaa kana kaasee yoo rabbiin naa kenne nan fuudha halaalaan. Garuu amma yoo naan qabu wallahi. Yeroos akka miidiyaa irratti yookaan sooshaal miidiyaatti silaalan nama hedduu jajjabaatu fakkaata garuu qaama yoo sarganamu hedduu laafte ijaanis hojjettee nama ilaaltu amma ammoo nama guddaa nama paartii ijoollummaadhaan paartii akka seenaa biyya kanaa keessatti na fakkaata yoo hundi gongoruu baadhee nama umrii isaa xiqqaadhaan yookaan dargaggummaadhaan akka seenaa biyya kanaatti paartii ijaaree yoo hin jedhe dogongoraan tunetti fakkaata yeroo silaalan hedduu saalfatta ijas gaqqabatta miidiyaa irratti illee miidiyaaleen hedduu baay'ee aniifati yeroo baay'ee hojii haasaa turre icciista akkasii himaa sodaachaan ture waraqaa hayyama filannoo boordii Itoophiyaa irraa fudhataniitiin intarviidhaaf si barbaade hojii haasofne tarii koppii natti fakkaatee sodaadheetini osoo sodaadhu BBC'n intarviisii godhee osoo sodaadhu OMN'nis akkasuma jegul maltiimiidiyaalleen intarviisii godhee mubaarak jechuudha. Kanaaf ammoo yeroo silaalanis hedduu ija laafta ija gadi qabatta kunoo maalirraa kan miidiyaa irratti yeroo hedduu namoonni amma mucaanii mubeen sun akka na gaafate yeroo hedduu hin loltaa akkas jedhe sun jechuun sa'aatii sana waan na keessatti uumu tokko amma fakkeenyaaf waa'ee Oromummaa irratti yeroo nammaasii gabbaa geeddaramuu nan danda'a. Ammas wanti namni na gaafataa jiru kun yaani ilaalcha tokko qabnee waan yaaduuf yookaan immoo adeemsi koo yaa hin gammachiisaan jedhee waan yaaduuf hin ta'a malee akka miidiyaa keessanitti otoo amma miidiyaa Oromaa ta'ee kan Oromootti xiqqeessanu yookaan immoo waan Oromoo gadi qabanu kana yoo ta'e intini nan jedhu emotional la godha hedduu waa biraa keessan galuu qofa wanti. Bakka sa'aatii sana yoonni dhabama ta'e illee jechuudhaan wanta hin gaabbu miti. Garuu amma yaani ilaalcha tokkoon yaada tokkoon wal gaafataa irraa kanaaf ta'a malee inni sooshaal miidiyaa sun immoo diina yeroo danuu diina Oromoon jibbu. Ani koo waa'ee Oromoo kana waan si dhibu keessaa Oromoo nan laale hangam beekurraa maanguddoos gaafadhee kitaabolee adda addaa si ilaalee maal jedhee hanga yoonaa kan Oromoo fixuu hin jenne. Ingiliziidhaa dhufee Oromoo Ingilizii dhuftee Oromoo waliin lololtee Oromoo injifattee yookaan ajjeeftee Paakistaanidha, Hindiidha, Eeshiyaadha, Ameerikaadha no kan Oromoo kana fixaa ture
armas miilas harkas kan muraa ture kan koshileessaa ture hanga yoona amma daqiiqa ammaatti kan Oromoo kana fixumaa hin eenyuun Itoophiyaadhuma kana Itoophiyaa kana maal godhe Oromoon kun bakka waan akka keessaa yeroon seenee hedduu yaadu akka tokko na fuudhee deema ulaagaa kana guutuuf immoo bakka ulaagaa tikkilenyaa Oromoo yeroo guutuu wanti kun siif gala quuqamni kun maaliif miidhama Oromoo namoota adda addaatiin keessattuu saba tokko kaan lamaan maaliif cunqurfama duraanis ammas maaliif bakka waan akkanaa yeroo yaaddu wanta akkanaa immoo yeroo hunda na keessa jira karaa kamiinuu Oromoon milkaa'ee Oromoon injifatee aangoomee Oromoon eenyu akka ta'e Oromoon bakka haammatummaas Oromoon haammataadha Oromoon akkasii jedhamti isa dhugumaati sana caala qabatamaan akka uummata kana sabaaf sablammii Itoophiyaa kana agarsiisuuf karaan barbaachisaa ta'een Oromoon inni kamuu milkaa'u namni fakkeenyaaf dhaaba kamiin keessa iyyuu hin seenu dhaaba kamiinuu hin tuqan yoo danda'ame dhaaba hundayyuu nan deeggara yoo danda'ame bilchaginnaadhaan ala bilchaginnaadhaan oppidiyoodhaan ala bilchaginnaa dhaaba Oromooti miti anaaf dhaaba Oromoo miti dhaabni Oromoo ulaagaansaa kanaa miti ulaagaansaa sirna wayyaaniitiin maaliin wal adda ta'e innaa gaaffii keessa duraa yeroon sii guduunfu akkauntan emotional ta'uuf waan sanatiyyi emotional na godhaa ammas yeroon dubbataa damna fuudhee deema kanaaf malee addii kanaas nama hamaa ta'es addii kana nama cinqu ta'es addii kana immoo nama sodaachisu miti akkuma na argitu baay'ee darra. Gara keessatti deebi'a. Mee dhaaba kana hoggantanii ittiin deemuun yookaan paartii kana ijaartanii sossoon keessan kun hagam takka uummata kanaaf yookaan uummata Oromoo magaalaa Finfinneetiif bu'aa qaba jettanii yaaddanis. Tole Galatoom uummata Finfinnee keessa jiraatan paartiin keenya kun bu'aa guddaa buusa. Bu'aa baay'ee lakkaa'amee buusuu danda'a yaada jennuu jiru qaba. Akkasumaan immoo jennoo keenyas akka galmaan geenyu ni beekna. Maaliif jennaan magaalaan kun gandaan bulchiinsa magaalaadhaa kaastee hanga bulchiinsa magaalaa waliigalaatti gandarraa kaastee walitti yoo deemte maqaa Oromoodhaan kan inni yaamamu. Afaan as keessa jiraatu, sabni as keessa jiraatu, saba waliigalaa haa ta'u malee abbummaadhaan magaalaa kana kan harkaa qabu uummata keenya. Ijaa kanaatiif gaafa paartii kana lafaa kaanee baay'ee maanaa Finfinneedhaan moggaasnu manni danuun nufaan akka jiru ni beekna miti. Kana jechuun immoo paartii biraatti qo'achuu miti. Dhugaa jiru uummata naannoo kanaatiif, uummata magaalaa kanaatiif, uummata ganda kanaatiif ni himna. Dhaaba keenyas yookaan immoo ejjennoo dhaaba keenya political stability keenyas jara kanaaf ni ibsina. Gaafa magaalaa kanarratti yoo mo'anne waan uummata kanaaf gochuudhaaf deemus nuti ejjennoo bal'aadha qabna. Akka mo'annus immoo abdii qabna. Kanaaf nama hangamti sin duuba jira yookaan immoo deeggaraa hangamuuf duuba qabu isa jedhuu fi manni hundinuu wajjin akka jiru abdii guddaa qabna nuti kanarratti sodaa tokko hin qabnu. Maaliif manni bal'aan ni jira magaalaa kana keessa. Oromoo qofa osoo hin ta'in paartiin kaanillee ammarraa kaasee nuti amma miseensa hedduudha kan hubachaa jiru. Gooroorraa kaasee karra Finfinnee 5 irratti jechuudha. Karroota Finfinnee 5 gubbaa irratti hojii guddaa hojjechuudhaaf karoora guddaa qabannee jirra. Isa kanas immoo uummata amansiisnee jirra. Manni keenya fudhateera. YouTube irratti nuti miidiyaalee hedduu irratti YouTube irraa kaasee sooshaal miidiyaa jiran hunda irratti reaaktiidha kan nuti gochaa jirru. Kanaaf akka deeggaraa yookaan immoo mormaa siyaasaa tokkotti nuti dhaaba kamillee kan morminu hin qabnu dhaaba kamillee kan balaaleffannu hin qabnu akkuma Maammee sii kaase. Maaliif dhaabilee kaan hunda caalaa garuu ganda kana keessatti jechuudha. Filannoos deemu kana irratti amma nuti filannoo magaalaa Finfinnee yookaan filannoo naannoo Finfinnee irratti kan nuti dorgomnu filannoo waliigalaa irratti miti. Marsaa itti aanu irratti talee filannoo waliigalaa irratti ni dandeenya. Ammaaf garuu naannoo Finfinnee kana gubbaa irratti karroota 5 Finfinnee qabnu irratti dorgomuudhaaf uffata filannoo waliigalaa irraa eeyyamni nuuf kennameera. Ulaagaalee nurraa barbaachisu ulaagaalee paartii tokko irraa barbaachisu hunda guutanneera. Amma uummata wajjin gandaan kutaa bulchiinsa magaalaadhaan wal arguu fi waliin walgahii gochuu waltajjii gochuudha kan nu hafe malee kaan wanti nurraa hin jiru. Isa kanaaf ammoo uummata bu'aa guddaa ni buusa jennee waan abdannee kaanidha. Maaliif wanti nuti hin dubbanne wanti nuti ganaa calaqqisuudhaaf miidiyaa irratti gaafa daandiin qilleensaa dorgomtoota siyaasaa waliigalaaf kennamu gaafa nuufis kennamu achirratti nu hordofuu dandeenya. Ni dandeessan hundi keessanuu ejjennoo dhaabni keenya kun qabu adeemsa dhaabni keenya kun qabu karoora dhaabni keenya fuulduraaf qabu bal'aa baay'ee bal'aa. Wanta naannoo faayidaa ni buusa kan jennee irratti. Kanaaf nuti dirqama Ameerikaa irraa miti kan dhufu.
abbaa keenya tolteenyeet kan dorgomu yookaan immoo fiixee kaabaarraan dhufne kibbaaf kaaba biyyattiirraan handhuura abbaa keenya dhiiga qe'ee abbaan keenya irra jiraachaa ture irratti kan dorgomaa jiru. Ijaa kanaatiif uummanni tarii ulfaana jiramu hin jiru isa jedhu mormii akkasiin qabna. Inni namatti abdii fakkaate pirezidaantii paartiin kun ijaaramuu isaa iyyuu hangam dhugaadha. Waraqaan boordiin filannoodhaa kenneef kunis hangam dhugaadha. Waan jedhu kana mee ati jecha tokkoon yookaan jechi gabaabaadhaan uummata amansiisuudhaaf dhugaadha. Wanta jettu maaltu jira? Dhugaadha. Amma wanti namni hin hubanne maammeen duraan jechuudhaan koomeediidhaan waan adda addaatiin beekama. Sun kaaraakterii anaaf kenname. Eenyunaa kenne rabbinaa kenne. Rabbinaa kenne jechuun sammuu koo irratti yaade. Ijoollummaa kootiin niyyaan koo mootummaa ta'uudha. Niyyaan koo. Kanaafanii hojii biraa irratti hin xiyyeeffanne. Kanaafuu awwala waan tokko ulaagaa tokko yookaan waraana ta'uu qabda. Waraana ijaarrattee dhattee loluu qabda mootummaa ta'uudhaaf. Keessattuu biyyattiin kun Itoophiyaan kun yeroo danuu tokko ajjeesuudhaan obboleessa ajjeesuudhaan walirratti darbaa ture. Ansana gochuudhaafis fedhiin qaba. Kana yaadu qaba. Kanaafuu onni uummataa keessa galu maaliin waan tokkoon beekamuu qaba. Koomeedii waan adda addaa akkas dhugaa Oromoo jirtu. Dhugaa uummata musliimaa keessattuu uummata musliimaa. Kanaafuu wanti jiru uummata onni uummataa keessa galu karaa kamiin karaa dhuman dandeettiin an qabu. Dandeettiin godhanudha. Alhamdulillah. Inna nan galee yeroo amma fakkeenyaaf dimtsaachiin isamaa yeroo jedhamu sagaleen keenya dhagaamu yeroo jedhanii waan cimaa sana kaasanu hidhaa sana fa'i callume dheetti faradamu. Bakka biyya kanatti Oromoodhaa hin miidhamta. Hin cunqurfamta. Musliimaa keessattuu musliimaa hin miidhamta hin cunqurfamta. Maal badiin jara kana lammanii? Waan tokko badiin qaban. Badiin jara Islaama ta'uudha, badiin jara Oromoo ta'uudha. Kanaafuu waan kana kanaan jechuudha matuma jedhu dhufeen alhamdulillah Finfinnee dhufee mootummaan Abiyyi sinna sana amaanaa uummanni keenya itti kennate irratti jechuudhaan dhabama ta'e. Egalee amma qabsoon amma Oromoon dabarsee kun amma masaraa Oromoon galuun kun silaa isa dhugumaatti masaraa galee ture. Garuu hin kayyaname. Duraa jallisanii akka jallisii. Kanaafuu humna sana jechuudhaan bakka namicha kanatti yookaan muummicha ministeeraa yeroodhaaf jechuudhaan akka biyya kana ceesisuuf amaanaatti kenname. Isattis bicuu akkuma Jawaar akkuma uummata Itoophiyaa guutuu jechuudhaan fudhate sanaanis amaneen dhufee ture. Gaafan dhufuu baga rabbiin na ajjeesiin garuu sila isa gaafa jechuudhaan kaa'uun baalaa gilxa xornatu uste hin gabaalleen jedhee miidiyaa irratti dubbatu akka isaa namni gara na nyaatiin jiru. Fiigalee maaliif gilxa xornatu uste isu lamni gabaal. Oromoodha akka inni ajaja waraanaa ajajee dhaqee waan tokko godheen nama maqaa Oromoo balleessuu fi namichatti yuun nama dhuunfaadha. Maaliifaan ani irraa dhorguu hin danda'u jedheen guyyaa wala mootoraan hin deemne miti. Yeroo duulli sun hundi miidiyaan Habashaa duula natti bane jechuudha. Innaan naqee rabbiin na hambisee garuu gaafa sana silaatuun naqee du'eeran ture garuu alhamdulillah baga rabbiin na jiraachisees waan inni godhaa jiru kan rabbiin baga natti agarsiise. Kanaafuu namichichaa wajjin gaafa inni baala daraa jedhu nuti baala daraa taane no ta'uu hin danda'u inni dhugaadha haqa qabna. Mootummaan hin dadhabee maali magaalaa argaarsa itti gaafatamaa poolisa zaashii Finfinnee no nyaal kalakkalnim ይቅርታ jedha kantiibaan Finfinnee ይቅርታ jedha inni mootummaa bulchaa jiru mootummaan yoo barbaade masaraa keessatti kottuu magaalaa kenneedhaan la ilaha illa ana lubbuun jiru ma dakkibboo akkasii miti bakka wanta eegeef wanti manaama wayii natti ta'e akkasii miti adeemsi haqa qaba wanti hundinuu jedhee milkaa'ee fudhatama argadhee sana booda dhiisees ture bakka inni dhabama yeroo ta'u gaafa mamna abbaa imaanaa ta'u inni dhabama ta'e sana booda biyya alaarraa dhufee ammas mirchaa boordii dhaqee laayisensii fudhate. Ammas Oromoon maaliif hagam jechuudhaan ilaalcha jarri Oromoof keessattuu dhaabolee Oromoo hoogganan kana ilaalcha jarri qabuuf dhalattoonni Finfinnee yaadi. Siigalee kanaaf maal gochuun qaba adeemsa akkasaatiin kanaafuu sabaaf sablammii ofitti ijaareen dhufee intini jedhee qoosaa miti kun qoosaan sun kaaraakterii haga wayii qaba ture sun dhaabbateera. Inna sana alhamdulillah qoosuun kun bareeddu ture uummataan wal barsiise. Hadha garuu waan siirees ta'e karaa dhugaa qabannee jirra. Karaa daandii haqa. Laayisensii qabna. Laayisensii qabaachuu qofaa miti keenya adda. Siyaasa kamirraayyuu dhaabolee siyaasa kamirraayyuu adda. Tokkoffaa dargaggeessa qofaan ijaarame. Lammaffaa
takkaa paartii keenya keessa namni jiru hin ajjeefne hin ajjeesifne hin hiine hin hidhamne siigalee hin hiisisfinis maalirraayyuu bilisa takkaa haqa Oromoon nyaanne takkaa haqa sabaaf sablammiin nyaanne takkaa haqa eenyuun amantiidhaanis saba biraatiinis hin gaafatamu itti gaafatamummoorraas bilisa maaliif paartii kamiin keessayyuu hin turre namoota haaraa dargaggeessa qofaan ijaarame kanaaf fudhatama arganne himmoona ideoloojii jarri saayikoloojii Itoophiyaan siidaa fuudhanii siidaa jechuudha masaraa keessa galchuudha Itoophiyummaan beekamu Itoophiyummaatti qoosaa jiru akkasii miti Itoophiyummaan akkasii miti biyya ceesisu of tuffachi kan Oromoo tuffachiisaa jiru jarummaa biyya bulchaa jiran nu garuu Oromoo sin kabachiifna sabaaf sablammii cunqurfaman Finfinnee keessatti jiranus akka Itoophiyaatti yoo dargoomne am sure dhibbaan dhibbatti jala mureessitti himmoona maaliif ideoloojiin keenya siyaasni keenya adda jarri duraanii siyaasni amma dhufanii kanaan dura namoota of jalatti hiriirsanii deeggartoonni jara gaafa doonu dhiisanii badanii biyya alaa turaniin jijjiirama kanaa jechuudhaan jijjiirama qeerroof qarreen dimsaachi isama uummanni musliimaa yaambassaawwan dirshaa jarri jedhan kana jara kanaafan kennan akka nama tokkotti waan hin beekuuf jijjiirama kanaan dhufanii biyya keessa dhufanii ammas paartii dhuma isa durii ideoloojii isa durii akkaataa namni itti ajjeefamu akkaataa namni maammeen haala kamiin dhabama ta'uu gochuu dandeenya intinaa haala kamiin intinaa akkam gochuu dandeenya minaan siyaasa fukkotaa siyaasa moofaa siyaasa yeroo hin eegganne siyaasa yeroo waliin deemne siyaasa dhaloota ammaa waliin hin deemne siyaasni keenya garuu dhaloota kanaa waliin deema adeemsi keenya haqa adeemsa haqaati eenyuyyuu hin baddalamu kaleessa dheengadda jechuudhaan dimsaachinis samamu musliimonni sa'aatii sana jechuudhaan miidhamaa turan sagalee keenya nuu dhaggeeffadhaa jennaan noo silaa kan mootummaa irraa eegamu maali sagaleen kee maali rakkoon kee jedhanii silaa taa'anii tasgabbaanii dhaggeeffachuu tirra jira ture noo sagalee maali si dhaggeeffanne jedhanii fuudhanii dhaqanii hidhan look hadha majlisa kan bulchaa jiru eenyu harka mootummaa bakka federaalaatti jechuudhaan bakka gaaraatti jechuudhaan kan waa wanti hundinuu burcamee jira kana sana jedhee si himuudhaaf yeroo siin ga'u sii galee siyaasni jara adeemsii jara nu galeera hadha waabiyyaan masgida kanatti sagadu suufiyyeen masgida kanatti sagadu intinaan kanatti sagadu jedhanii uummata keenya qoodan isa duraan caale isa duraanii caala sii galee akkaataa islaamummaatti qoodan gandaan takkaa Oromoo wal dhabdeen beektu akkammaatti takkaa erga gaafa Oromoon gandaan namni arrafamuun gandaan namni xiqqeeffamuun goonni ganda tokko jechuudhaan nama ganda biraatiin Oromoon takka akkasi tolti deebi'e takkaa hin jiru 1991 gaafa jechuudhaan chaartara keessa galee ba'u Oromoon inna sana ture bucuu isaa yoo dhukaasa isaa yoo dhaabole hoggantoonni ayyaa Oromoo inshaallah geenyee fi jirra yaada ilaalcha gaarii fudhannee dhufnee jirra eenyuyyuu amantii isaa irratti waaqeffataan protestaantii musliimiin hundinuu eenyuyyuu jechuudhaan keessattuu Oromoon keessattuu dantaa addaa amma namoonni tokko fayyina dhibaa dhiifamanaa godhistan dheeresse dantaa addaa Finfinnee irraa argachuu qabdi dantaa addaa maali argatte Oromoon Finfinnee irraa Oromoon mootummaa Oromiyaa Finfinneen mootummaa Oromiyaa jala bultee mootummaa nu fudhannee jechuudha jala bultee jiraatti karaa barbaachisaa ta'een filannoodhaan deemtu sagaleedhaan deemtu karaa biraatiinis karaa jarri barbaadaniin nu asifsiisanuun nu asofsiisuuf qophiidha haqa qabna haqa keenya irratti immoo jechuudha rabbiinis nu gargaara haqa qabnaaf dhufnee as geenye sii galee akka nurratti dalagamuun akka nurratti dabni hojjetamu silaa dhabama taanerra garuu dhabaman taana hin jiraanna haqa fudhannee dhufne haqni keenya haqa dhugaatii haqa eenyuyyuu akka miidhamuun barbaannu keessattuu akka federaalaatiin erga gaafa Oromoon buqqa'uutii biyya kun jechuudhaan seenaadhaan jechuudhaan Addis Ababaa jedhamtee waamamu siyoome sa'aatii sanarraa jalqabnee hisaaba herreega ummata Oromootiif akka jarri kaasaa kaffalan keessattuu maal jedhama Afrikaa Hibrat maal akka kaffalan ni goona embaasoliin dippiloomaasiin adda addaa Finfinnee keessa jiran akka jarri ummata kaasaa gaara fuulduraaf gaayaa akka kaffalanu isa duraan jiraatan isa ummanni keenya dhiibame hundayyuu akka jechuudhaaf seeraaf heeraan karaa haqaatiin akka haqni isaa deebi'uuf nu goona inshaallah hin milkoofne kana siin jedha galatoom jijjiirama kana dhaabana jijjiirama kana namoonni tokko jawaartu fideera tokko abijji fideera tokko qeerroo fideera tokko odiibbidha fideera tokko ammoo hundinuu bakka tokko waliin ta'anii fidan jira sadarkaan Oromoon har'a keessa jirtu hedduu nama yaachisa hedduu nama suukaneessa maaliif jennaan kaleessa qeerroon Oromoodhaa 5,000 dhumate 23 madaahee wareegamni hedduun kaffalamee as gahame kanaaf ammoo jijjiiramni kana hoo akkamitti ilaalta jijjiirama kana eenyuuf yaadda takka keetitti
Tole gaafii keetiif galatoomi. Kanaaf deebii kennuudhaaf kun baay'ee uummata hundaaf ifa. Eenyuuf illee taanaan ifa. Warri kaleessa dheebuu aangoo qaban har'as dheebuma sanaan aangoo kana keessa jiru. Abbaan aangoo kana fide abbaan haqaa garuu hin jiru lafa kanarra du'eera wareegameera. Lafeensaa boolla keessaa iyyaa jira. Eenyuti tokkoo fi tokko qeerroodha aangoo kana. Kaan ebaluuti fide, kaan maareetu fide, kan as geessiseef kan anceessise garuu abbaan qeerroo ni jira. Obbo Jawaar Maammee jechuudha. Galata guddaa qabu nu biratti. Ulfaadhu. Si galee. Pirezidaanti. Dhaaba kan ijaaruudhaaf yookaan bu'aa ba'iin isa kana keessa qaxxaamurtee hagam takka inni fa wajjin dhaaba kana dhaabdee akkamitti dadhabbii guddaan turre sindinne akkamitti hundeessuu dandeesse dhaaba paartii kana. Waadanuu itti dabarsee wallaahi. Waadanuu. Alhamdulillah. Ammas gara fuulduraafis itti dabarsuu deemna. Dhumni isaa yeroo qabsoo keessa galtu dhiirri yeroo dhalatu du'e. Hanga lubbuun jirrutti inni Oromoodhaaf jiraanna. Hanga gaaffiinsaa deebi'utti hanga milkaa'utti. Kana booda gaaffiinsaa deebii yeroo siin jedhu kana booda Oromoon wanti inni gaafatu hin qabu. Gaaffii maali? Eenyuun gaafata? Waa'ee maali irratti? Wanti inni gaafatu hin qabu hojjechuu qaba. Hojjettee argamtee uummataaf tajaajiluudha. Si galee. Kanaafuu wanta dabarsee bu'aa ba'iin hedduun in dabarsitaa wanta timattuuf wanta timanne jira. Yaani fuula kee irrattis namni si hubachuu danda'u. Wama akkaataatti jirtu kanarratti si hubata. Irratti dabarsee garuu alhamdulillah kana sanan jedhu dhufnee as geenyerra milkoofne inshallah. Obbo kaayyoon keessan guddaan maalidha? Kaayyoon keenya guddaan akkuma jalqaba kaasirratti magaalaa Finfinnee muummittii ganda Finfinnee ganda Oromoo kana keessatti maalummaa Oromoo beeksisuu fi olaantummaa Oromoo ibsuudha sababa bal'aa. Saboota kaan wajjin immoo jaalalaan gammachuudhaan aadaa isaan qaban amantii isaan qaban ofitti amannee wajjin jiraachuu. Wanti guddaan Oromoo qalqee kana keessatti wallaan Oromoo qee kanarraa godaanee fi Oromoo qee kanarraa buqqee shira nafxanyaatiin asii bade akka isaan dhaloota yoo abbaaf haati isaanii jiraachuu baatan illee shanyii isaanii akka isaan beekan taasisuudha. Maammee mee karaa aartii keessaa aartii kana hedduu dalagaatiin turte. Aartii kana bifa kamiin dalagaatiin turte haala kamiin dalagaatiin turte aartii waa gamtakka bifa gosa barumsa aartii kophatti barattiti moo of kaka'umsaan immoo laaluudhaan waan tokko tokko hubachuudhaan. Akkuma siin jedhee kaayyoon koo pirezidaantii ta'uudha siin jedheen ture. Kanaafuu uummata maaliin of beeksisuun qaba seenuun hin dhufe. Sana booda karaa aartiitti galee barumsaan wantan argadheen jiru. Yaani kenna nama bohaarsuu kenna nama bashannansiisutti beeka keessattuu diinarratti yeroo hedduu aartiidhuma internetiitu hin taane sajjarratti cabsuu bakka waan adda sooshaal miidiyaa irra argitu kana namoota hedduu ijaaruudhaan namoota hedduu waan tokko tokkotti bobbaasuudhaan bareecheen beekamaa na beekanii hiriyoonni koo hedduun akka uummatni na baruuf kaayyoo kana milkaa'uuf. Maaliif amma yeroo nammoo waan akkanaa dubbadhu namoonni hedduun intarvii adda addaa irratti roon arganu Maammeen indee jijjiirame Maammeedhuma isa kaleessaati yaa rabbi abjuudha naan jedhe yaa rabbi akkasii naan jedheedha. No Maammeen kana caala ganaadha. Hin agarre hin tokko ammallee parsantii tokko ammallee Oromoon fayyane. Waan beekurraa wanti sammuun koo qabatterraa parsantii tokko ammallee Oromoof hin hojjenne. Yoo lubbuun jiraadhe inshaallah parsantii 99 galmani ganaadha. Amma yaada siyaasa wanta tifiddee dhufaa jirtu nama ajaa'ibaa irra si galee namni ittiin kaleessas beekuuf namni akka sanaan akkana beekuuf wal kaayyoon koo garuu kan biraadha. Amma tokko jedhee jalqabeera namni milkaa inshaallah. Egaa maqaa baga deebiinsi gaafadha. Kaayyoon keessan guddaan maalidha mee ati akka galmi keessan eessa? Kaayyoon keenya inni dhuma faayinaalii Finfinneen mootummaa Oromiyaa jala bultee dantaa addaa dantaa manaa inni jiru mootummaa Oromiyaa jala bultee akkas jalatti akkasiin bultuudha. Finfinneen mootummaa Oromiyaa jalatti akkasiin bultuudha. Faayinaalii kaayyoon keenya. Hin ta'as milkoofnas. Mee pirezidaantii karaa biyya alaa yeroo dheeraa biyya alaa turtee jirta. Hojii baay'ee hojii hedduu sooshaal miidiyaa irraan dalagaa turuu argiteetiin jirra. Biyya alaa maaliif deemte akkamitti deebite? Biyya alaa yeroo deemu dhiibbaa sa'aatii sana wayyaaniin uummata irratti godhaa turte sana akkuma nama tokkotti bu'aa bahii hedduu dabarseera waan hedduu keessatti ijaaramne turre sa'aatii sana nan qabamee nan hidhamee waan hedduun dabarsee achumaan nan badee yeroo isin jedhu maallaqaan baafameen deeme dheeraadhanni biyya alaatuun immoo jiraadhu keezii biyya alaa osuma hordofaa jiru UNHCR dhaan jechuudha osuma hordofaa jiru
jijjiiramni kun galanni namoota qeerroof qarree jarri du'anii rabbiin jazaa jara jannataan kaffaluuf jarri jiran immoo rabbiin umrii jaraa dheeressee qabsoo kaleessatti dabarsan sana rabbiin akka ilaalan jara godhun jedha. Kan hin biyyatti deebi'ee jijjiirama uummata dhufee dhabnaan hundi keenya wal qabannee dhufne gaafa dhufnu jijjiiramni sun hin jiru garuu wanti tokko jira wanti tokko maa inni carraa ittiin sochootee uummata kee qindeeffattee gurmeeffattee socho'uu dandeessu kunumtu waan guddaadha. Kanaan immoo hin caallan kun siyaasa miti dhugaadha amma sirrii amma kutaa adda addaa irratti Oromoo miidhuu hidhuu waan ajaa'ibu amma sooshaal miidiyaa irratti wanti argitu maaliif nun deeggarru naam jedhamee namni tumamuu jalqabe ajaa'iba nama kolfisiisu. Gaafa biyya alaa jirtu sani gaafa muummee ministeera ammaa Dr. Abiy Ahmed aangoo qabatan gammachuu irraa waan hedduu laayiv gubbaa baatee gammachuu guddaan akkas dhagahame haasaa turte gaafa sani. Waan kana akkam ilaalta gaafa san maal si fakkaate har'a weessa jirta gaafa san weessa jirta. Oromoon mangistii ta'e hin beekan namoonni miidiyaa yeroo awwalaatiif ana kan jedhe hedduu bakka wanti guddaan milkaa'in Oromoodha. Abiyyiituu mootummaa ta'e OPDOtu iyyee mootummaa ta'e miti Oromoon mootummaa ta'e kanan nan jedhe. Garuu bicuusi wanta neegessuun abadan hin jiru. Inna wantan sila siin xumurre wayi amma bicuusi akkaataa uummata gurmeeffatte ittiin sochootu jira siin jedhee isiin jiraachuun waan guddaadha. Isiin immoo karaa adda addaatiin siyaasa adda addaatiin abshaalummaa adda addaatiin amma akkoo wanti na dhibu jarri amma biyya jijjiirama kana amaanaatti kenname kun mee gorsuma koo dhagaame waan tokkoon isin gorsa. Sammuu ittiin uummata Oromoo tapha siyaasaa ittiin taphattan kana meediin irratti xiyyeeffadha. Kan Oromoo hin qaqqaba. Anal tokko asmaatii wayiitti hojjetame moo hin jedhan na dhibaan bakka. Maal an fakkeenyaaf namni ituu diinni jiru ituu diinni yoo abadan jechuudhaan haga jajara jechuudhaan abiyyoon eegnoo takkaleewummaa eeggummaa abiyyi እንደዚህ ያስጨረሰን እንደዚህ አደረጉ ታገተብን ድራማን guyyaadhaan kutaa adda addaa irraa itti ka'u eenyuun irraa deebisaa jiru uummata Oromoodha. Jarri hin jaallatanuun jarri dammoo dirqamaan nu jaallatu jedhanii itti deemu Oromoon hidhu jara kan gammachiisu. Luk jara kan gammachiisuudhaaf immoo Oromoo ajjeesuu hidhuun miidhuun isuma dur baratan sana. No akkasii miti maal ta'us keenyumatu keenya maal ta'us sabuma kanarraa dhalattan sabuma kanarraa aannan dhugdanii nyaattanii maal jettanii garaadhuma haadhuma jechuudhaan Oromoorraa dhalattan. Kanaafuu Oromoon tokko isin miidhu yoo fedhe waan fedhe isin irratti barreessi waan fedhe isin arrabsi waan fedhe isin jedhe Oromoon eessa wal geessa eessa na geessa Oromoon wama akkanaatiin garaa bal'atanii isa keenyaa manatti dhiisanii isa diina irratti xiyyeeffatan bareedduudha. Kanaafuu nurratti yoo jarri jechuudhaan chikaalan taane yoo nurratti gufuu hin taane amma akka deemaa jirru kanaan dhibbaan dhibbatti ni moona ni milkoofna sii galee. Kanaafuu yoo jarri immoo galata uummata Oromoodhaaf ila badiidhan hojjetaniiru waan dan hojjetaniiru Oromoon afootu yoo dhuguma uummata Oromoo kanaaf ooluu barbaadan dhumarra jechuudha. Amma fakkeenyaaf dhumarra maal jetti Habashaan macarrashaa hin asaammarootti dhumarra shahaadaa qabatte yoo baate alhamdulillah milkoofte. Kanaafuu jarris dhumarra sa'aatii 11 jiru karaa barbaadan jechuudhaan yoo mircaadhaan ta'es uummanni ilaalchi inni jarhaaf qabu ni beekani. Tokkoffaa uummata Oromoo amaanaatti kennande kana hadha jechuudha maangoo xiqqoosi parsantii tokko firkaa qabna jedhanii nu duraa hin miidhin nu duraa sin hidhina nu duraa sin cinqina uummanni keenya akkas ta'u nuuf du'a please. Kanaafuu boree ummata amaanaa isinitti kennande kana amaanaa kana nuuf eegaati ummata keenya bor isinirraa fudhannee kabajaan jaalalaan akka bulchinuuf bor nuuf kennitu. Kanaafuu galatanuu oolaa mircaan keenya haala gaariidhaan hanga dhumaatti jechuudha akka milkoofnuuf yoo nuti milkoofne Oromoodhuma milkaa'e Obbo Jawaaris Jeneraal Kamaalis nutis Obbo Daawudis dhaabni Oromoo hundinuu yoo milkaa'e kan Oromoo milkaa'e miti. Kanaafuu faayidaa malee miidhaan argattanu please yoo dandeessani indoom harka irra jalaatiin nu gargaaraa malee nu miidhina nurratti hin xiyyeeffatina diinni keessa danuudha. Diinaaf yoo maaliyyuu hojjettan kabajan argattan isin kabajan isin jaallatan dhugaa maaliif isin Oromoodha wanjala biraan qabdan. Kanaafuu qubna garanuu olaa sa'aatii 11 kanan isiniin jedha mircaan dhumti kun seeraan akkasii dhumtu qofa nu godha kanan jedha. Jijjiiramni kun akkana taayettee yaadda beektaati. Abadan manaama kunanaaf. Kaayyoon
ati paartii ijaaruun eega jijjiiramni kun dabuu eegalee of course jijjiiramni kun nan gammachiifne bakka ummanni Oromoo waa inni fedhu silumaan nambi kanaan dura qabsaa ture ni beekama ummata hoggannee ko waan meeqa hojjetaa turre qabsoo kanarratti jechuun akka dhuunfaatti bitaa miti yaa'u ummataaf jechuudha yaa'u hundinuu dhagaa darbateeti miti kan manni ijaarame jijjiiramni kun dhufe jijjiirama kanaaf ummanni Oromoo guutuun harka keessaa qaba nama dhuunfaaf dhaaba tokkoof kireeditii wanti kennamu hin jiru garuu ija babaasanii jijjiirama kanaaf nuti yakkas ta'e jedhanii jechuudha jarri kaleessa tumaatumsiisaa turani yeroo dubbatan garuu qaanyiidha nama kofalchiisa kanaafuu siyaasan beekanu bakka siyaasni jarri beekanu isuma abbaa jaraarraa mallas irraa baratan sana ummanni Oromoo immoo kanan fedhu nu hin beekna waa inni fedhu waan Oromoon fedhu kanaafuu akka nu eegne sana waan hin taaneef ummata kana jechuudha waan inni barbaadu waan beeknuuf ceesisuudhaaf milkeessuudhaaf dalaguudhaaf waan qabnu sammuu keenyaan waa hunda jechuudhaan fayyaduudhaaf gabbaanee jirra ummannis nu hubatee jira nu filatas inshallah osoo jijjiiramni kun akkana ta'a beekti la maal goota ture osoo akkana yaadde tureeti sidaati akkuma durii qabsoo sana itti fufna turre ka qabsoon urkaa fuudhanii ishi gara obbo Kaabaa gara keessatti deema mee haalli iddoon biiroo keessaniitii fi haalli uummanni nama dhufee nam tokko akka dhuunfaattis bakki isin qunnamuu danda'u isin wajji mari'achuu wajji haasa'uu fi malu eessa bakki keessan tole galatoomi akkuma paartota biraatitti nutis paartii laayisensii filannoo biyyoolessaa kanarraa argannetti akkaawuntiillee baafachuudhaaf piroosesa adeemsa irra jirra akkasumas immoo mana biyya kana keessatti yookaan ganna kana keessatti manneen jiran hundumtu nama wal fakkaataadha kan inni qabamee jiru namni tokko iddoo 20tti iddoo 100tti maquma isaatiin mana garaagaraa qaba si jedhe biiroo argachuudhaaf baay'ee nama dhiba biiroo amma fakkeenyaaf kun istuudiyoo dhibbaadha sila miidiyaan hangana gahu kun mana xiqqoo akkanaa kana keessa taa'ee hojjetu kun ni beekama Finfinnee keessatti rakkoo manaa guddaatu jira waajjira argachuudhaaf sitti ulfaata waa baay'ee hedduu qabachuudha nutis ammaaf yeroodhaaf Boolee Mikaa'el keessatti kan nuti argamnu kutaa magaalaa Boolee ganda Mikaa'el jedhamu sana keessa jirra naannoo mana jireenyaa keenya fa'aatti amma kan hojjetaa jirru duubaan mana jireenyaa Goonee fuulduraan akka waajjiraatitti akkasitti kan tajaajilaa jiru jechuudha nama bira dhufu waraqaa eenyummaa kennaa jirra kan paartii keenya ofishaal kan ta'e waraqaa seera qabeessa chaappama seera qabeessa nu kennameera waraqaa eenyummaa miseensota keenyaaf raabsaati kan jirru fuula keenya yookaan sooshaal miidiyaa keenya Maammee jalatti illee maxxansinee jira akkasumas deeggartoonni hordoftoonni keenya quba qabu bilbilaan nuuf bilbilu Kuni waajjira keenya fuuldura mana jireenyaa fi naannoo Boolee Mikaa'elitti dhufanii jiran isaan fudhachaa jiran. Isa kana egaa waajjira bal'aa yoo rabbi jedhe gara fuula duraatti kireeffachuudhaaf deemaa jirra. Kunis immoo guyyaa 2-3 keessatti ni maxxansina iddoo isaa fi bakka isaa foqee kanarra akka ta'e. Amma garuu Boolee Mikaa'el keessa ta'e naannoo buufata taaksii duratti kan argamu toora sanarratti kan tajaajilaa jiru jechuudha. Ishi ayyi Maammee mee ati soo paartii kana ijaaruu baatte silaa kam paartii kam deeggaturre hawaasnis paartii kam yookaan dhaaba kam akka filatu silaa ajajje ture akka keetti silaa soo paartii kana ijaaruu baatte. Gaaffii kee kanarratti kan isaa wanta xumuru biiroon keenya inni guddaan onnee uummataa keessa achi keessatti biiroo guddaa ijaarannee jira. Inni lafarra jiru immoo nuuf bilbila nu maxxansinee fi jirra miseensa nuuf ta'a hadha chaappaa baafannee waraqaa eenyummaa kan miseensa keenyaa jechuudhaan Finfinnee irratti dantaan kun dantaa Oromooti. Oromoon kamiyyuu sabni cunqurfamaa kamiyyuu ni cina dhaabbachuu fedhii miti dirqama. Wanti biraa yoo afillee yoo dandeessan biiroo nu banaa yoo hin dandeenye immoo abbaan qabeenyaas paartileen Oromoos kamiyyuu siyaasni keenya adeemsi keenya Oromoo kamiyyuu paartii kamiyyuu fayyaduu malee miidhu. Kanaafuu waraqaa eenyummaa keenya jechuudhaan baafannee jirra kuttaa miseensa nu ta'a waraqaa eenyummaa kun akkasitti qopheessinee jirra. Atis akka gaazexeessaa keenyaatti jechuudhaan jirri kaameraamaanii duddubarra jirtanus marti keessanuu daqiiqaa kana jalqabdanii miseensa keenya ta'uu dandeessu. Miseensummaa yoo miseensa illee kottaa nu deeggartanii nu cina illee yoo hin taane illee nu cina dhaabbattanii kaardii kana fudhattanii yookaan waraqaa eenyummaa paartii keenyaa fudhachuun keenya yoo isin illee fayyana nu fayyada hamlee nu ta'a kunumtu waan tokko jechuudha. Achumaan biiroo guddaa ijaarrachuudhaaf waan hedduu barbaachisaa waan danuudha wanti ammatti sochoonus maalis hedduudha bakka nu eeggachuudhaaf nu cina dhaabbadhaan gargaara Oromoo kanan isiniin jedha. Gara gaafii riifti gaafadhisi deebisa. Osoo paartii kana ijaaruu baatte silaa paartii kam deeggarta yookaan hawaasnis akka paartii kam filatu irratti deeggarta ture akka keetiitti. Dhugaadhaan silaa sa'aatiin akka dhufe sanaan jechuudhaan dhuguma isa dhugumaa
jijjiirama isa dhugumaa se'eetanii bilchaginnaadhuma waliin amma bilchaginnaa jenna sana ODP jedhamu miti ODP dhuma deeggaraa turre minna sana hundinuu jechuudha hoo jedhee yaa ilaahi way nama dhiba deeggaraadhuma sanan ta'a ture garuu qabxii gatane qabxii isa guddaa gatan wallahi kanaafuu dirqama ummata keenya fayyaduudhaaf kana karaan nu baasu keessattuu Finfinnee irratti siyaasni Finfinnee qabame jechuun siyaasni Itoophiyaa guutuu qabamudha. Siyaasa Finfinnee qabachuudhaaf immoo carraan jiru paartiidhuma kana deeggaru. Maaliif mee ilaale dhaabolee adda addaatiif ilaalchee jarri qaban. Kunoo haala haaraa, haala yeroo eeggate, haala dargaggoota qofa hammate, haala sabaaf sablammii hunda of keessatti hammate qaba. Amma fakkeenyaaf saba keenya keessa Qamaantaa, Gawoo, Tigiree jira. Amma jara yeroon akkana waliin marii godhee gaafadhuuni hedduu miidhamtaniitu Finfinnee irratti haqa qabdu haga yoona akkoo eessa akka jirtan nu dhiba jedhanii nuuf quuqamanii dubbatu ilaale kanaaf karaa haqa eenyuyyuu jedham karaa kijibaatiin akka nu deeggaru miti nutis Finfinnee jedham kan Oromoo mootummaa Oromiyaa jalatti bulchuuf saba biraa cunqursuuf miti sabaaf sablammiin Finfinnee keessa jiru guutuun cunqurfameera cunqurfamaadha eenyuun malee saba tokkoof lama malee jarris of beekan kun haqa miti kun daandii dhugaa miti sana dammoo karaa daandii karaa haqaa qabsiisuudhaaf tokko jennee jalqabneera dhaabni kun dhaaba keessan dhaabni kun dhaaba nama sabaaf sablammii hundaati dhaabni kun dhaaba amantii hundaati kanaafuu deeggarachuun cimsachuun jajjabeeffachuun ga'ee keessan an dhufee as ga'eera kana booda immoo ceesisuun ga'ee Oromooti Oromoon yoo sirkatti fudhate hin jabaata hin jabeeffata Oromoodhuma jabeeffata wallaalumni jiraachuu danda'a akkaataan ani itti ibsu kun wanta yaaduuf wanta ibsu kun yookaan walqixa deemuu hin danda'u ta'a. Kanaafuu yaadaanis siyaasa bilchinaanis waa hundaanuu cimfatee dhufee hogganee jechuudha. Man hogganuu maal noo dhufee hogganatee maal jedhee cimfatee haceessifatu. Maaliif wanti kun silaatuu duuti itti du'ameera garuu jiraafanii hamilkeeffatu hin jedhaa Galatoom yaa'idha. Obbo Kaabaa paartilee si wajjin dorgomtan paartilee kam fa'a? Paartilee hedduutu jira biyya kana keessatti warri filannoo bara kanaatiif galmaa'anii jiran paartilee danuutu jira baay'eedhaatu jira. Nuti garuu irra caalaatti paartii nuti wajjin dorgomnu paartota magaalaa kana harkaa qabnanii bulchinatanii dhufan jirreen socho'aa jiran keessumaayyuu Finfinnee Baaladaa kan jedhamu kun ajaa'iba wanti ta'u kaabarra taa'ee Addis Ababaa yookaan magaalaa Finfinnee kana keessatti dorgoma jedha. Isa kana cinaatti nuti sirriitti jabaannee sagalee guddaadhaan sagalee caalmaa jechuudha 52 oliif sanaa ol jedha akka qajeelfama filannoo biyya kanaatitti. Nuti 100 ni finnannee iyyaadha. Kan biraas immoo paartiin biyya bulchu kunis kan kootechaa jira. Sana uummatatti nu araarsa. Uummanni Oromoodhaa paartii kana malee akka magaalaa Finfinneetti paartii kana malee paartii biraa deeggaruu yookaan filachuu carraa biraa qaba akka Oromootti ka Oromoo bakka bu'e paartii keessan kana malee paartiin biraa jira. Paartiin biraa kan umuroodha kan uummata keenyaaf kan qe'abbichuuf galaan irratti hojii bareedaa gara fuulduraattis mul'ata bareedaadhaan lafaa ka'e ni jira jedhee yaadu paartii keenyaan alatti. Paartiin uummata Oromoo fayyadu paartiin qe'ee kana fayyadu paartii keenya jennee qabna. Maaliif agarreerra ma paartii nama biyya bulchaa jiru kun waggaa 27 guutuu biyya kana qe'ee kana bulchaa ture. Hangamta akka Oromoo fayyadeera hangamta akka uummata kanaaf bu'aa buuseera jennee kan ilaallu yoo ta'e Oromoon caase malee Oromoodhaaf bu'aa buusne qe'ee kana keessatti. Uummanni hoteelonni riil isteetonni imbaasonni amma jiran kun moggaasa maqaa Oromoodhaan silaa kan mogga'uu qabu ture qe'een kun jalqabarraa kaasee hanga kaanitti Meeksikoo, Bulgaariyaa, Chaayinaa kaantu maarree si ajaa'ibsiisa. Biyyi kun garuu qe'ee Oromooti. Tokkoffaa gabrummaan kana caalu gabrummaan seenaa balleessu seenaa saba kanaa balleessuun gabrummaan kana caalu. Lammaffaa irratti immoo qumaara guddaatu yookaan immoo geemii guddaa taphatamaa ture waggaa 27 Somaalee biyya kana keessatti. Sila uummata kanaaf faayidaa buuse amma dura buusa ture nuti maaltu lafaan nu kaasee uummanni gatii qaba iddoo gaarii qaba mul'ata gaarii qaba bulmaata gaarii qabaate nuti sila wanti uummata kanaaf quuqamee umurii kanatti wanti lafaan nu kaasee dargaggummaa kana wanti lafaan nu kaasee amannee fudhannee jala deemata. Tama paartii kana keessatti dhalannee guddan asuma keessattis baran bu'aa nuti irraa arganne garuu baay'ee bada. Anama dubbiin baradhe malee paartii kana keessatti yookaan hammeenya akkaataa itti nama miidhan akkaataa itti lammii eegsisan akkaataa itti nama facaasan ofii badhaadhanii badhaadhina maarreedhaa malee
Uummata dirree irratti dhiistee uummanni ganama yoo daabboo tokko nyaate bara galgala daabboo biraa argachuu hin danda'u magaalaa kana. Hiriira daabboo tokkitti birrii meeqaan bituudhaaf hiriirri asii Meeksikoo irraa qeeraa ga'a waan ta'e jedhasiisu. Ayyaarteeraa kanarraa gara Gaalittii ga'a. Maaliif kun maaliif beelli uummata Oromoo beelessuudhaaf badhaadhu jechuudha. Isa kanarratti nuti paartii keenya jedhaa namni tokkollee ni dhaabbata jennee yookaan immoo sagalee eeggatanii jira. Mii pirezidaanti. Yeroo keessaan yeroo qabnu Galatoom. Galatoom garuu carraa miidiyaa akkanaa nu kennuu keessanii. Obbo carraa wanti inni tuqee wayii jira. Silaa carraan jechuudhaan mamma jarree amma biyya bulchan dantaa Finfinnee irratti akkas minaam jedhanii nuudiidhuma dur jechuudhaan qabuu jalqaban sana amma dabalaa jiru. Waan si dhibu carraa sana bara 1997 gaafa qinijjiit mootu sana biyya abbaa qaba yeroo jedhu muummichi ministeeraa Mallas inni du'e sun silaa jechuudhaan sa'aatii sana fayyadamu turan itoo beekani hin beekanu siyaasa hin beekanu yeroo inni evidensiidhaan waa danuu baasuu dandeenya amma sana tuttuqnee dhagaa walitti darbachuun faayidaan qaba galatanuuf oolaa jennaan galanni nu jarri nuuf oolanu karaa haqaatiin karaa dhugaatiin filannoon kun akka adeemsifamu haa godhanu yoo filatani harka rukunnee fi yoo mo'atani harka rukunnee hammannee dhungannee haa bulchanu akka jarri hin moones hin beekane kanaaf nama nu duraa hin miidhinaa jennaan sinii gale yoo nuti moones walammannee nagaan afootu walii jennee galata kana yoo nu oolani waan guddaadha afootu waliif jennee badhaafneen iyyuu mana manatti bakkuma dhufanitti mana jaraatti galchinaan jechuudha yoo kanan taane waa biraa diraamaa adda addaa akkamatti adeemaa jiran nadeeggartu malee akkasina gootu malee maal maallaqa Oromoos jechuudha mancaasuutu dhiisanii fa'i calli madanii waan hin taane bakka hin taane maaf mancaasu ituma tumme fayyadaman looma qabatan illee itti fayyadaman dhaqanii wooma dhuunfaa jaraallee itti fayyadaman miila irra taan nutti tolama amma asuma Finfinnee keessatti mana qabatanii fooqii kan Oromooti jedhamu nama gammachiisa an takka amma fooqiin kan Oromooti yeroo jedhamu gandi isaa eessa maal hojjetaa ture maal hin jedhu maa abbaa fedhan ta'in maal abbaa maal obbo Diyoo dur intinii jedhaa ture maan ta'in bakka Oromoodha yaa jiraatu bakka namatti tolu Oromoodha yeroo jedhamu Oromoodha kana caala wanti nama gammachiisu hin jiru kana kanuma dabarsa. Pirezidaanti loogoon keessan culullee qaba. Cululleen kun ammoo tibbana waa'ee culullee haasamaa ture. Erga muummee ministeera biyya keenyaa Dr. Abiy Ahmed tibbana naannoo Sidaama magaalaa Hawaasaatti waa'ee cululleedha erga haasa'an booda gosoota culullee hedduu arkaa dhagahaa akkasuma achi as paartiin keessanillee loogoon isaa yookaan oromoo isaa culullee ta'e achi dura moo achi as culullee kun achiin dura paartiin loogoon isaa kan biraa ture achi asii jechuun adeemsa keenya siyaasa keenya sochii keenya uummanni yeroo nu deeggaru gaafa ilaalanu indoom namoonni tokko Obbo Jawaar irratti jedhu namoonni tokko noo paartilee hunda irratti nu qofa bakka kan biyya bulchu kan biyyaaf yaadu paartii hundaaf jedhanidhu nuti garuu akka paartii keenyaatti paartii dimokiraatawaa uummata Finfinneetiif jedhan jennee yaannanu nuuf nu tuquuf jennee yaanna akka keenyaatti garuu wanti si dhibu paartii jarri ittiin nu xiqqeessuuf ittiin nu tuquuf ittiin nu xunneessuuf jechuudha cululleen akkas nama buttii minaam jedhamiti ittiin nu xiqqeessan ittiin nu arrabsan sana loogoo keenya godhannee ittiin moona kanatti agarsiisuuf tokko lammaffaa immoo kanaan duras immoo kanaan dura miidiyaa OMN jechuudhaan dhagaatti darbatamu hayyuun keenya aktivistiin akkasumas jechuudhaan amma dura ta'anii kaafaa'uudha Obbo Jawaar Mahammad dhagaa OMN itti darbatame funaannee OMN ni ijaarre dhagaan immoo nutti darbatamu fuunee biyya ijaarreedha miti look nuti jechuudhaan kan ittiin nu xiqqeessuuf maqaa ittiin cululleedhanii nu arrabsan arraba sana loogoo godhannee ittiin moona kana. Mee osoo danda'ame silaa osoo danda'ame akka paartii keessanitti sagalee paartii keessanii paartii biraatiif osoo danda'ama ta'e yookaan tokkummaa uummata Oromootiif sagalee paartii keessanii kana silaa paartii biraatiif kennuun kan danda'amu taate silaa paartii kamiif kennitan? Paartiin inni kaan dhufee kun amma fakkeenyaaf paartiin keenya paartii Oromoo isa dhugumaa isa ceesisuu jedhu eenyu isa kamisa dheef daa'imatu gaafattee sitti hima. Paartiin keenya garaagarummaa hedduu hin qabu kan biraa irratti dantaa Finfinnee irratti xiyyeeffata kanaafuu amma kun fudhatu sun fudhatu jedhamee wanti sun ilaalcha nuti siyaasa ittiin ilaallu jira itoo kennaa jedhanii Obbo Jawaar dhufee jechuudha mituu kanarratti hoggane
harka isaa dhungadhee nan kennaafan paartii kana. Harka isaa paartii makana Obbo Jawaar as kenni siin jedheti. Daqiiqaa tokkoof hin didu. Fuutee kennitaa jechuudha. Dhibbaan dhibbatti of caala itti amane. Kun hoo maaliif ta'e? Ana caala na ceesise jedhe jechuun bakka an sabboonummaas qaba. Nama dhugaadha. Jawaaradha itti nama bobbaasanii arrabsiisan Jawaar Mahammad kana. Dhuguma Jawaar Mahammad namni itti bobbaafame maallaqni kennamee arrafamuu qabu Jawaar. Galanni Jawaar sila akkasitti deebi'uu qaba. Oppidii of uummata Oromoo kan araarse Jawaar. Qeerroo hundarratti jechuudhaan hoogganee kan asiin ga'e Jawaar. Itoophiyaa kana akkasiin hin bittinnoofne kan hambise Jawaar. Uummata Oromoof Oromoo faristiidhaan kan uummanni qabsaa'e Itoophiyaadhaaf qabsaa'een beekuun qabsoofne Oromoon. Of haqa ofii irratti lafa ofii irratti qilleensa ofii irratti qabsaa'e. Uummata Oromoof Itoophiyaa jechuudhaan dhiisaa akkasii jedhee kan uummanni keenya akka ida'amu ishii jedhee kan walitti nu ida'e Jawaar. Haqni Jawaar lakkaa'ameen dhumu. Galanni isaa akkasittiin deebi'aaf jedhee takka yaadeen beeku. Jawaariin hadha eegumsa muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmediin caala eegamsi godhamuu fi qaba jedhee yaada. Maaliif hin barbaachisa Jawaar Mahammad? Jarri garuu ija siyaasaatiin ilaalu malee ija sabboonummaatiin, ija haqaatiin, ija oromummaatiin utuu ilaalanii Jawaar ulaagaa kamiinuu madaallii kamiinuu shira hojjeteera, daba hojjeteera jedhee hin yaadu. Jawaar haqa qaba. Oromoo irraa miti Itoophiyaa guutuu irraa haqa qaba. Kanaafuu Jawaar of caalan itti amana of caala. Bakka of caala ceesise dheena amana. Osoo kennuuti innis paartii guddaa keessa jira. Paartii akka biyyoolessaatti waan dorgomaa jiruuf akka biyyoolessaatti mootaa nummoo akka finfinneetti moonna inshaallah. Deeggarsi keessan yookaan baajinni keessan kan hundeeffamu yookaan kan kennamu biyya Kaayiroo irraa jedhan biyya Masrii achirraa deeggarsi ni godhama achii sochootan jedhama. Kun hanga dhugaadha. Kanaaf isin jedhee yeroo Islaama taatu waan akkanaasitti maxxanfama Oromoos yeroo taatu wama akkanaati. Oromoon jara biratti ashabbaariidha Oneegi maali Musliimni jara biratti ilaalcha jaraatti akraariidha Boko Haram maal jedhu kana waanuma barre Gibxiin namira daa'u akkasi abadan Gibxiin akkuma baqataa tokkotti jechuudha UNHCR keessa hiriyoota kootiin waliin taa'een inti ni jedhaa ture gargaarsa addaa wanti nu godhamu hin jiru hin jiraatus ummata akkana jaallannu kanaaf sabaaf sablammii akkana jaallannu kanaaf ummata hin ceesifne jennee of caala jaallannu kanaaf of kennine of caala jaallannu kanaaf ergama biyya biraa fudhannee dhufnee miidhuudhaaf kun sammuun keenya hin yaadu yaadees hin beeku. Obbo Kaabaa dhumarratti nama dhuunfaattis tahee mootummaafis tahee uummata guutuufis tahee qaama barbaadanii tahee dhumarratti yaadnis yookaan dhaamsi qabda yoo jiraatte. Dhaamsi nuti qabnu akka waliigalaatti nama dhuunfarraa kaasee hanga uummata bal'aatti. Uummata Oromoodhaan uummata Oromoo keessumaayyuu kan ganda yaayyaa gullallee fi ganda galaan jiran kan waliigala karra Finfinnee hunda irratti warra argaman kana cinaa dhaabbadhaa nu deeggaraa karaa nuti irra jirru kun karaa sirrii karaa isaan fayyaduu fi karaa isaan fuulduratti isaan ceesisu waan ta'ee nu quba qabaadhaa dhaamsa jiru qofa kanan dabarsuu barbaadu. Kana goon jiru maalinni ati akka tasaatee miidiyaa kanarratti mi'aamtee dubbisuu keetiif galanni kee guddaadha nu biratti. Haa ta'u immoo magaalaa kana keessa miidiyaa hedduutu jira. Miidiyaa 50 sanaa oltu jira. Gaafa miidiyaa magaalaa kana keessatti ni hojjenna uummata kanaaf dorgomne jennee lafaa kaanu namni tokko nu dubbisna hin gammaasitti. Miidiyaa kana wajjin miidiyaa muraasa. Maammeen dhuunfaadhaan yeroo lama sadii miidiyoota tokko lama dubbisee jira malee. Akka yaadaatti mana tarii nu beekuu dhiisuu danda'u yookaan nu quba qabaachuu dhabuu danda'u. Har'arraa kaasee garuu nuti warra ganda magaalaa murtii Finfinnee kana keessatti maalummaa Oromoodhaaf lafaa ta'e. Sababa bal'aa kanaan nu cinaa dhaabbadhaa miidiyaa keessa waan argatan hundarratti gochoota nuti hojjennu irratti ejjennoo siyaasaa keenya irratti haa ta'u namni tokko deeggarsa gaafa sii godhe deeggarsa maallaqaa miti deeggarsa yaadaa namni sii godhe galata guddaa qabna biratti. Kanaaf deeggarsa kallattii kamiinuu cinaa dhaabbadhaa yaada jiru magaalaa kanaaf dabarse jiraataa uummata Oromoo magaalaa kanaaf sabaaf sablammoota magaalaa Finfinnee jiraatan dhaamsi koo gabaabaan kan haala yeroo qabachu. Dhumarratti pirezidaanti Maammee atis wanti dhaamtu yoo jiraate akkuma waliigalaatti dhaamsa akka dhaammattu carraa siif kenna. Aji galatoomee dhaamsa dhumarra uummata dila duniyaa irratti argamaniif jarri biyya keessaa sagaleedhaan akka nu cina dhaabbattanu yaamicha barbaadan kutaa barbaadan irratti amma fakkeenyaaf masaanuun keenya Bahar Daar irratti Gondar irratti dhaqee waamamee kabajaan
kabaja Kaabaa jedhu akka jaraarratti akka naannoo jaraarratti uffisanii abshirsiif jira jedhanii jabeeffatu. Inni keenyas jechuudhaan nu jabeeffachuu qaba. Yaamicha kutaa kamirrattuu Oromiyaa kamirrattuu naannoo kamirrattuu yaamicha nu godha. Hamlee nu taanu cina dhaabbadha. Yoo illee nu filachuu hin feene yoo immoo madaallee keessan illee yoo kaasuu dadhabne illee adeemsuma keenya ilaalaati hamlee nuuf ta'a. Mee akka waa lamatti hidhabee akka hin taane jechuudha. Diinni asii nutti kolfa nutti duula sa'aatii 24 jechuudhaan nu miidhuuf nu barbaada. Keenya immoo maaf callume dhee nu ilaala. Hanga yoona yaamichi maaf nu hin godhamne mee Oromoof qafa tokko. Inni kaan abbaan qabeenyaas paartileen Oromoos deeggartoota keessaniif waa'ee siyaasa keenyaa itti himaa akka jarri nu cina dhaabbatan dubbiin dubbii xiiqiiti dubbiin dubbii Oromummaati dubbiin dubbii Finfinneeti. Yaa Oromoo wal cina dhaabbannu. Namoonni biyya alaa jirtan immoo hedduun jechuudhaan yoon qalbii koo isinitti cabes afooti isinii jedheera maaliif Oromoo maafii yaamicha nu gochuu dhiiftani. Maali ulaagaan isin jechuudha yaamicha gochuudhaaf laayisensii fudhanneerra. Ulaagaan isin barbaaddanu maa inni? Maal hanqanne paartilee siyaasa biraarra. Paartileen siyaasa kan biraa hooggananu biyya Awurooppaa, Ameerikaa, Isteetii jarri hin deemin hin jiru. Nutoo paartiin keenya maaliif ulaagaa akkamii barbaaddu isin? Kun isinii jiru callumettanii akkasitti wal ilaaluun kun qaanyiidha. Dhugaan isiniin jedha. Kanaafuu nu jabeessaa wal cina dhaabbannu hamlee walitti hawaarru. Maallaqni hin dhufaa hin darba. Nuti nama tokko Maammeen baddeena tokko hin dhabamu. Dantaa saba ummata Oromoo miiliyoona 70 fudhee ka'uunu isin hin gammachiisu. Kana caala hamlee walii kennuuf maaltu barbaachisa? Akka nama tokkotti baddeena tokko nyaadhee maaltu na cinqeedha jechuudhaan jiraachuun dadhabee Oromoo. Dantaa keen maqaa keen baadhee jira. Dantaa keetiifan socho'aa jira. Miirri hamleen keessan. Kanan isiniin jedha akkasiin nu cina dhaabbattan abdiin qaba. Koomentii qofaan miti. Bakka gurmaa'aatii nu jajjabeessa akkaawuntii amma ni banna akkaawuntii maqaa paartii keenyaatiin akkuma paartoolee kan biraa yoo dandeessan achirratti nu gargaartu. Jarri Finfinnee keessa jirtan abbaan qabeenyaas immoo yookaan namoonni biyya alaa jirtan viidiyoo kana dhaggeeffattanu nama biyya jirutti walii bilbilaa quba ol qabaadhaa. Biiroo kutaa Finfinnee hunda keessatti banachuu barbaanna. Paartiin keenya kaapitaaliin isaa ummata isin. Yoo isin jaallattan yoo isin ceesiftan qofa milkoofna. Isin malee nuti duwwaadha. Isin qabnee isin abdannee isin qabna jennee jalqabne nuun qaanfachiisinaa nu yeellaasisinaan jedha galatoome. Egaan kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan Hiliif Miidiyaa kanneen hanga ammaa sagantaa keenya wal dura duubaan gaafiilee guyyaa har'aa qabanneetti hanin hordofaatiin turtan hani Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa qophii addaatii kun qophiin egaan abbaa imaanaa magaalaa Finfinnee itti aanaa obbo Kaabaa Margaa akkasuma durataa paartii abbaa imaanaa magaalaa Finfinnee obbo Bahruddin Musammaa yookaan pirezidaantii Maammee Wajjiin Gaafii deebiin Goone kana fakkaatan sagantaa biraa guyyaa biraa hanga walitti deemnutti nagaa nuuf jiraadha